nagaan isiniif baay'atu maatii miidiyaa dirree barnoota kan taatan akkasuma haaraa kan dhuftan iddoo jirtanitti nagaa qabaadhaa warri haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Kun tutoriaalii koorsii moral and citizenship jedhamu irratti afaan oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tutoriaalii keenyan chapter 3 paartii isa dhumaarra geenye jirra. Paartii kana jalatti kan ilaallu sabtoopikii lamadha. What makes an action moral kan jedhuu fi gara dhumaarra immoo argumentiiwwan kanneen lamaan ilaalla. Who should human being be moral? Why should human being be moral? Jechuun namni maaliif moraalii ta'a? Waan jedhu laallee xumurraa jechuudha. Amma dhumaatti na faana tura. Tutoriaalii faana nama subbuleessa keessatti baraticha gara tutoriaalii keenyaatti. What makes an action moral? Gocha tokko maaltu moraal godha? Moraal maaltu godha? Kanaaf jalatti qabxiilee kanneen ilaallaa jechuudha. The following are features that make an action moral. Tokkoffaan ejentii isaati. Ejentii jechuun ejentiin nama moo bineelda moo plantiidha. If something is moral egaa waan tokko moraalii wrong yookaan right kan godhu ejentiidha jechuudha. Ejentiin murteessaadha. If something is a natural event or an action performed by animals, then it is morally neutral akkuma jechaa ture jechuudha. Bineeldaan wanti sun kan raawwatame yoo ta'e morally neutralidha. Judge gochuu hin dandeenyu waan san. Akka isinii jedhe fakkeenya bineeldi tokko qotiyyoon tokko sa'a yoo koree badheetti waan kun immoralidha. Qotiyyoon kun jechuun hin dandeenyu maalidha? Qotiyyoon morally neutralii waan ta'eef jechuudha. It does not appear on our moral radarii keessa hin jiran jechuudha. Radariin beektuuni moral radariidhaan alaa jechuudha jarri sun ammoralidha yookaan nan moralidha. Immoralii fi nan moraliin adda addummaa qaba baay'isoo. Immoral gaaf jennu radarii moralitii keessa jira jechuudha. Nan moral gaaf jennu immoo ammoralidha, neutralidha moralitii irraa akka jechuuti. Kanaaf bineeldonni fi pilaantii waan akkasii kun namaan ala warri ta'an kunni moralii neutralidha isaan kunni. Humans can be moral agent. Kanaaf humaanii qofa jechuudha akkuma ilaalaa turredha kun. Or any creature that can freely and thoughtfully choose its action will count as moral agent. Bineelda namaan ala kan biraas jiraachuu danda'a tariin beeknu garuu moraalii raadaarii moralitii keessa galuudhaan maal gochuu qaba? Thoughtfully freely yaaduu kan danda'u, gocha isaa murteessuu kan danda'u, filachuu kan danda'u, konsaansii sammuu kan qabu ta'uu qabaata. Raadaarii moralitii keessa galuudhaan yookaan raadaarii moralitiitiin ala jira moraalii neutraliidha wanti sun jechuudha. Kanaaf ejentiin murteessaadha. Lammaffaa irratti immoo moral act involve intentionii murteessaadha yookaan motiiviin jechuudha. An intention here refers to our motive that are important to determine the rightness or wrongness of an action. If an action is done accidentally, it may be what? Accidentally yoo ta'e neutralidha jechuudha. It may be neutral. Intentionii murteessa. Fakkeenyaaf namni tokko yoo nama yoo mee haa jennuuti ani amma doormii keessa hin jire yeroo kana isiniif hojjedhu doormii kana keessatti yeroon gadi ba'u tasa namatti bu'eetu kuffise. Intentionii qaba jechuun balbala irratti nama wayiitti tasa bu'eetu kuffise bakkuma balbala baneen jechuudha. Hin argine yoo ta'e intentionii nama sana kuffisuu hin qabu. Karoora nama kuffisuu hin qabu. Tasan itti bu'e accidentally balaadha jechuudha. Balaa tasaati. Kanaaf intentionii murteessaadha. Intentionii murteessa garuu negligentii ta'uu hin qabu jechuun akkuma fiigee dhaqeema fiigeema gadi ba'uu hin qabu of eeggachuu hin qabu miti negligentii ta'uu hin qabu jechuudha. Gaafa sana moraalii itti gaafa immoraalii dalaguu hin danda'a gaafa fiigichaan gaafa gadi ba'e nama kuffisu namarra ba'e garuu just waan balaa tasaa yoo ta'e moraalii neutraalii ta'a jechuudha. Kanaaf intentionii yookaan motiiviin murteessaadha. Lammaffaa sadaffaan immoo moral act affect others. Gochi sun nama bira affect godhuu qabaachuu qaba jechuudha. Moral action is not only an agent and to be deliberate but also needs to be affect others. Nama bira affect gochuu qabaata. Those we might call moral patient jechuudha. In a significant way that is an action that is harmful. Be it physically ta'uu danda'a fakkeenyaaf namarra ba'ee nama kuffisuu ta'uu danda'a. Namatti bu'ee maal psychology namaa tuqu emotionii namaa miira namaa tuquu danda'a
depriving others of happiness yookaan immoo gammachuu namarraa fuudhu waan tokko waan akkasii ta'uu danda'a yoo nama affect godhe qofadha. What makes an action moral or immoral? Inni biraani kan mata dureen nuti ilaal why should human being be moral? Namni maaliif moraalii yookaan moraalitiin maaliif nama qofa irratti apply ta'a? The question that is always mentioned at this point is why should human being be moral? Another way of putting the problem akka karaa gadiitti ibsuu hin dandeenya gaaffii kana yookaan karaa biraatiin gaafachuu hin dandeenya karaa akkamiitiin? Is there any clear foundation for basis for morality? Moralityidhaaf foundationiin ifa ta'e jira jennee gaafachuu hin dandeenya. Can any reason be found for human being to be good and do right acts rather than be bad and do wrong acts? Sababni namni gaarii godhuuf yookaan immoo hamaa irraa qusatuuf jira. Hamaa gochuurra sababni namni gaarii godhuuf jira. Sababni jira waan jedhu jechuudha. Gaaffii akkasii gaafachuudha qabaanna. Argumentii lama jira. Argumentii lamaan kana laallaa jechuudha. Argument from traditional and law. Aadaa fi seerarraa jechuudha argumentiitu jira. Kana jechuun maal jechuudha argumentiin kun egaa kan inni isaan haasa'an namni hamaa gochuurra gaarii gochuu qaba. Sababii maaliitiif hamaa gochuurra gaarii gochuu qaba jenna? Gaaf jennu argumentii mataa isaanii dhiyeessu jechuudha. Traditional and law jechuun egaa argumentii akkamitti kan isaan dhiyeessan related to the foregoing argument is the argument from tradition and law. Tradition yookaan aadaa fi seerarraa. This argument suggests that because tradition and the laws established over a long period of time govern the behavior of human being. Aadanii fi seeronni egaa akkuma beektan amala namaa govern godhu amala namaa maal godhu hin hoogganumini. And because these tradition and the laws argue human being to be moral rather than immoral. Seeronni fi aadaan kunniin baay'een isaanii namni immoraalii ta'urraa moraalii ta'uu akka qabu gorsu. Sababii kanaaf namni moraalii aakti gochuu qaba. Waan gaarii dalaguu qaba. Sababii maaliitiif? Sababii aadaa fi sababii seerri isaan ajajuuf. Sababii aadaa fi seerri jiruuf jechuudha. Kan biraa for common human need. Common human need jechuun hin jiraanii akka waliigalaa keenyatti waan nu gargaara. Common good jechuudha. Are there any other reasons we can give us to why human being should be moral? For example, people generally seem to need friendship barbaadani namni. Hariiroo gaarii barbaada, hiriyummaa gaarii, jaalala, gammachuu, freedom, bilisummaa barbaada, nagaa barbaada, creativity waa kalaquu barbaada, instability, tasgabbii barbaada. Miti namni jireenya isaa keessatti jechuudha. Akkuma kana namaafis hin barbaada jechuudha. But for others too. Namaafis hawwuu qabaata jechuudha. Argitanii gammachuu namaaf hawwuu qabaata, jaalala, bilisummaa maal kana namaafillee hawwuudha qabaata. Akka common human need jechuudha. Well, karaa biraani why be moral among the more common answer meerra deebi'uu ta'a laallu rakkoon qabu. Behaving immorally is matter of self-respect. Self-respect jechuun of kabajuudhumaaf jechuun yoo moraalii aakti goote hin kabajamta miti. Gocha gaarii yoo goote hin kabajamta. People don't want like us if we behave more immoral. Namni si jaallatu yoo moraalii aakti goote. Yaa waan gaarii goote garuu namni si jaallata. Kanaaf namni akka si jaallatuuf moraalii aakti goota. Society punishes moral behavior. Society immoo punish godha immoral behavior yookaan amala gadhee maal godha inni adaba miti for society. Si qooduu danda'u, dirii keessaa si baasa, fooshaa keessaa si baasuu danda'u. Si qooduu danda'u maaliif si abaaruu danda'u. God tells us to be moral. Waaqni immoo mataa isaatiin akkati moraalii dalagdu sitti hima yookaan kitaabni si ajaja, macaafni si ajaja, quraanni si ajaja ta'a. There are two distinct components to the question why be moral. Waan jedhu gaaffii lama kaasuun hin danda'ama. Why does society need moral rule? Why should I be moral? Gaaffii jedhu gaafachuu hin dandeenya jechuudha. Societyin maaliif moraalii barbaada? Anumti maaliif moraalii? Why should I be moral? Maaliif moraalii ta'a jechuun maaliif waan gaarii dalaga? The five social benefits of establishing and the following moral rule accomplish the following. Kanneen armaan gadii kana benefitii kan immoo faayidaan armaan gadii kana argachuu hin dandeenya jechuudha. Gaafa
moral rule tokko gaafa hordofnu kaan immoo gaafa morally act goonu keep society from falling apart jechuun laannoo isa kana jechuudha. Waayida society ni moral rule. Society tokko akka addan caccabne eegu tokkummaa society harmoonii eegu jechuudha. Society hawaasni akka nagaadhaa wajjin jiraatu eegu reduce human suffering dhiphina namarra ga'u maal gochuu hir'isu promote human flourishing dhalli namaa akka dagaagu promote godha. Gaafa morality hordof moral rule gaafa hordofnu jechuudha. Resolve conflict of interest in just and orderly ways. Conflict of interest jechuun walitti bu'iinsa faayidaadhaaf namni walitti bu'a isaan sana karaa nagaa ta'een furuu karaa sirrii ta'een furuudhaaf assign praise and blame jechuun hin jajamta namni si jaja gaafa moraalii act gootu gaafa immoo waan gadhee dalagdu immoo si blame jechuun si waqqasa yookaan immoo si ceephaa miti namni riwaardiitu jira gaafa gaarii gootu badhaafamta badhaasni kun egaa karaa daddaa punishmentii jira moo gaafa waan gadhee raawwattu kanaaf jecha egaa moral rule kan hordofnu jechuudha. Guilty jira afii makeetii yeroo itti of ceephaatu jira waan gadhee gaafa hojjettu jechuudha. I may obtain to an overall the long advantage jechuudha. Long term advantage qaba jechuudha gaafa moral rule tokko hordoftu long term advantage qaba yookaan immoo faayidaa itti fufaa faayidaa yeroo dheeraa qaba. Walumaa gala isaa kana fakkaata samariin isaa chapter 5 keessatti wanti nu ilaal ethical reasoning ilaallee jira. Ethical reasoning is abilities to vital important in the shared concept. Shi kanaaf malaala channel dirree barnoota irra isinii kaa'eera baay'ee PPT kana achirraa buufachuu hin dandeessu yoo barbaaddan. Channel dirree barnoota Telegraamii jira. Yaa waan baay'ee amma kana ulfaatu mini chapter 3 akkuma isin jedhe baay'ee asumaan information isinii kennuudhaaf dura irra darbeen ture aniyyuu gaafa tutorial hojjedhu chapter 3 ofima keenya iyyuu baranne nu gaafa university Finfinneetti tarii kilaasiin biraa barachuu danda'u beeku yeroo baay'ee hin barannu asitti hin barsiifamu chapter 3 kun irra utaalama assignmentiidhaan xumurama. Sababni isaas qorumsi baay'een as keessaa hin bahu faayinaal irrattis ta'e miidii irratti qorumsi baay'een as keessaa hin bahu assignmentiidhaan raawwanne nu isa kana samarii hojjannee yaadadha yeroo keenya assignmentii maan xumurre 10 irraa nuu qabe barsiisaan yeroo sana just assignmentii keessaniif sin gargaaruu dandeessedhen gaaffii keessan hordofeeti kanan isiniif hojjedhe jechuudha. Namoonni baay'een akkan hojjedhu maaliif irra utaaltinaa jechaa waan turtaniifan duubatti deebi'ee hojjedhe malee irra darbee dhiiseen ture jechuudha duraan. Kanaaf akka sanatti na hubadhaa isinis walumaa gala egaa ammi wanti irra utaalii jiran natti fakkaatu bakka unit 1dha hamma 5ffaatti Civics akka kanatti xumurree jirra jechuudha. Hamma 5ffaatti xumuramee jira. Kunoola playlistii keessa galaati hunduma isaan argattu jechuudha. Ulfaadha galatooma waan afaana turtaniif tutorial faana obboleessa keessan olii bartichin ture University Finfinneetti School of Law irraa YouTube channel keenya faraa walitti subscribe gochuu akka hin dhaqanne nagaan tura sinen jaalladha.